arjumaan keandumu rabbinu gargaari imaana nu goote sabri nu jaari yaa ilma namaa yaa qalbi Noora harka fuune daawwattoota keenyaa attam jirtu nagaan waaqayyo bakkuma isin jirtan maratti isiniif haa ta'u kunoo har'aa Ustaaza Abdurrahman Husseini arjummaan kennumu rabbi nu gargaariidha manzuma haaraadha kan afaan Oromooti immoo anaaf haaraadha har'a dhaggeeffataan ture isaanin jalqabee amma har'aa mata duree dubbii nafoo tokko waan garmalee dhaloota burjaajessaa jiru tokko xinnoo ishee kileer gochuun qulqulleessuufan dhufee waa tokko irratti naasaa mee ammas Abdurrahman wajjiniin daqiiqaa muraasa. Uma rabbii keessaa yookaan gallaatu akkatti si uume yookaan ittiin daltu waan rabbiin siif godhe laalee tafakkurii imaana nu goote sabri nu jaaree dadhabdedis laalee taqabdurraa nama si godhuunu ni'ma rabbii dirraa lakkooytee waan fittuu ni'ma rabbii dirraa mee ammaa si yaadadhu ijaa fi gurrarraa. Irraqaalii wahii addunyaa tanarraa barbaadeen argattu bitii fi gurgureen imaana nu goote sabriin nu ijaaree sirraa. Abdurrahman Hussein sabriin nu ijaaree sabrii isiniif haa kennu yaa warra Bilxiginnaa uumaan. Daawwattoota koo ammallee irra deebi'eetan kan booda kana dhuftaniin attam jirtu isiniin jedha har'aa. Ibsa breaking news amma warri Nuubiyaa maxxansanii isa irrattanii waa tokko jedha. Waan isaan maxxansan asirra kaa'eera isinis peejii isaanii jalaa ilaaluu dandeessu. Xiqqoo ishee isaanitti gatii kennu yookiin maal gochuuf utuu hin taane wanti barbaachisee fi namootatu burjaaja'uu danda'a, misgaayidii ta'uu danda'u. Wantoota hololli kuni namoonni keenya waan barreeffamu hundi dhugaa miti. Waan dubbatamu hundi dhugaa miti. Callisanii qacaramanii kan soba oomishaa oolan lakkoofsa hin qaban. Miidiyaan kun gaafa as ba'u kaayyoosaa kiliir godheetu as ba'e. Kaayyoon inni kiliir godhatee as ba'e maa inni jaarmiyoota faallaa dhaaba Bilxiginnaa jedhamu kanaa dhaabatan hunda irratti holola banuudha. Kanuma malee miidiyaa barsiisaa miti, miidiyaa hubannaa kennuuf ijaarame miti, miidiyaa propoogaandaati jechuudha. Miidiyaa kanaan namni dogoggoruu qabaa hin qabu. Maaliif taajjabbiitu jira, ODMtu jira waan ta'eef. Egaa kallattumaananii barreeffama kana yoon darbee seenaadhaaf ol kaa'aa waan deemnuu fi darbee barreeffamicha ergan dubbisee booda hiikan itti kenna. Sabni keenya hiikaa fi hiikoo siifalaatu jedhee wal eebbisa. Hiikaa fi hiikoo siifalaatu. Hiikamni furama. Furii. Waa tokko hojjettanii nam furamee jettanii beektu. Ammoo kontekstii adda addaa keessatti ilaalaa waa'ee furamaa. Namatti kolfaa jiraa jedhanii waa'ee furamaatu na kolfisiise. Ammoo waa tokko cinqamee namni isin bira dhufee maaloo na furii isiniin jedhe beeka. Isin immoo furtanii abalutu na furee malee akkas ta'een turee jettu. Hiikaaf hiikoo siifalaatuun akkasi. Hiiki furamaa barreeffamatti isaanii kanarratti barreeffama sa'aatii tokko dura maxxante irrattanii hiika isinii kenna daawwattoota keenya hubannoodhuma ammoo man qabu xinnoo ishee. Egaan barreeffama isaanii kana bifuma sagaleetti yoon isinii qindeessee achi keessaa utuun barreeffamicha dubbisaa yaada isaa isinitti himuu isinumtuu miidiyaan kun maa inni kan jedhu achirraa argattu waan miidiyaan kun ta'ee achi keessaati argama. Abdurrahman maaloo xinnoo ishee waan hojjetu. Rabbii khayyaadachuun rabbii si barjoome arrabaan dubbachuun miila lamaan deemtee riskii barbaadachuun kan sammuu siif kanneen itti waa qabachuun akkasiif. Sammuun namaaf gaafa kennamu Abdurrahman galatoome. Sammuun gaafa dhala namaatiif kennamu mi'a sheexanaa akka ta'uuf miti.
sheexanni ajjeesuu balleessuu wantoota shiroota akkasii kenniti. Abdurrahmaan Rabbii sammuu kan sii kenneefi kanaan miti jedha ittiin akka yaadduu fi ittiin akka hojjettuu fi malee ittiin akka keessan kan akka godhanii miti. Akkas jedha Nuubiyaa Miidiyaa House maybe Angaasaa ta'uu danda'a, Taayee ta'uu danda'a, Daani'el ta'uu danda'a, warra namoota Abbabaa Garasuu ta'uu danda'a abbaan miidichaa safiinsaa isaan turatti argamee xiinxala kenna waan ta'eef waa isaan irraa dubbachaan ture. Garuu akkas jedhani Nuubiyaa Miidiyaa House jedhan. Miidiyaa House. Asimmoo Tigraay Miidiyaa House kan jedhu tokko as jira. So oduu balbaltuu amma nu geesse. Amma geesse miidiyaa isaanii. Finfinnee eebila 23 bara 2012 egaa isaanii lakkoofsas kanuma Habashaa gargaaramu waan ta'eef bara 2012 shanee kafaa'oo fi wayyaaneen wal ta'uun Itoophiyaa hokkora hamaa keessa galchuun gara dirree waraanaatti jijjiiruuf shira olaanaa xaxaa akka jiran saaxilamee gabas ta'uusan. Fe'uu zinjir. Shaneen kun ilaala. Shanee kafaa'oo fi wayyaaneen wal ta'uun Itoophiyaa hokkora keessa galchuun gaamee niwusii ta'uusan. Odeessa amma maddeen amanamoo keessaa beekatti irraa nu dhaqqabe akka saaxiletti gareen shanee kafaa'oo fi wayyaanee yookiin TPLF gamtaan biyya keessa jeequmsa hin dhaabne kaasuun lola yookiin waraana uummata yookiin sabootaa siivil waar gidduutti kaasuun dhumaatii lammiilee suukkaneessaa dhalchuuf jiruudha. Niwusii ta'uusaa. Shira diigumsa biyya kanaa duuba taa'uun humnoota farreen uummata kanneen akka hojjechiifataa jiru Masriin diina ta'uu isheeti. Egypt ta'uu oduun keessa beekatti irraa nu dhaqqabe kun ifa godhee jira. Enerji tokko ONN irraa yeroo niwusii dubbisu akkas godheera. Itoophiyaan dhiyeenyatti laga Abbayyaa irratti qophii hojii bishaan guutuu xumurachuun wal qabatee rifaatuu guddaa keessa kan seente Masriin hojii misooma biyyattii guddaa kanaas danquuf jecha shanee kafaa'oo fi wayyaaneen qaxaratuun Itoophiyaan lola dhuma hin qabneef qopheessaa jiraachuudha oduun nu dhaqqabe kun dabaluun kan saaxiluudha. Ijiptiin maal qaxartichaadha? Shaneen qacartee, kafaa'uun qacartee, alabbaa isheetiif na qacaruu diddee garuu. Okay. Achi gama biraan shanee kafaa'oo fi wayyaaneen ammoo hokkora uumaniitti fayyadamuun kaayyoo mootummaa irratti dhiibbaa geessu jedhuun mootummaa ce'umsaa akka hundeeffamu gochuun aangootti ol ba'uuf Masrii qaxxaamuru hojii yakka ganuu olaanaa keessa akka galanidha. Odeessi kun miliqee ba'e kan saaxilee jedha. Miliqee ba'e beekaabaadha. Masriin yookaan Egypt ishee galmaan gaatuuf maallaqa doolaara biliyoona lakkaa'aman itti dhangalaasaa akka jirtus beekuun danda'ameera. Hordoftoota keenya oduu kana jala buunee hordofuun odeeffannoolee dabalataa kan isinii dhaqqabnu ta'uu isin beeksifnaa araatun isin jire. Ilaali akkatti oduun qindaa'u jedhaa. Siigalee garuu akkatti oduun qindaa'u. Akkatti oduun qindaa'u siigalee akkatti ilaa Nuubiyaa Miidiyaa akkatti oduun qindaa'u siigalee gaazexeessummaa ilaa waan fakkaatu amma siigalee sirrii. Yes, the true journalists. Shaneen kafaa'oon Egypti taatee biyya keenya wayyaanee wajjiniin wal ta'uudhaanii baale gaa'ee guddii dhuma nutti fidaa jirti. Biyya hokkora keessa kaasuudhaaf ilaa hin dhufanii hin dhume biyya. Teessee kolfitaa nama namatti. Maal Abdurrahmaan. Mijaa'uu hubannoota barachuun sammuu ta'e keessatti waa hedduu hubachuun dandeessi gaarii fi bataadda baafachuun waan rabbiin siif godheen mee maal goote khayrii imaana nuu goote sabri nu jaarii. Dandeettii waan gaarii fi waan hamaa adda baafachuu Abdurrahmaan.
akka god yaa warra Nuubiyaa akka godhe uumaan Waaqayyo dandeettii ittiin waan hamaa waan kijibaaf waan dhugaa adda baafnu nuu kenne. Dandeettii nuu kenne. Waa gargar baasu. Just this is giftii addaati kun. Oromoo keessatti kennaan ani isinii kadhadhu kennaan guddaan waa gargar baasu. Kasmini waitti gargar baasu miti waa gargar baasu. Zigaleeraati wantichi. Wantoota wal makee dhufee waa gargar baasu. Isa xuriitti isa qulqulluutti. Isa jannabatti isa jannatatti waama lama addunyaa kanarra waa meeqan jiru lama jira eebbi jira nan abaarsi jira gantuun yeroo jiraatu sabboonaan jira waama lama jannamni jira nan gannatis jira jannanni waaqa rabbiis jira waaqaas jira gara booddeetti dhanneetti gallu biyya keenya galgalaa. Amantiitti lallabuu komitii paastara ta'uu komitii gaamma asirratti maaliif akkas gootu warra Nuubiyaa? Maaliif amma niwusii sanaa ija ogeessaatiin please barattoonni koo biyya keessa jirtan barattoonni ani sin barsiisaa ture. Yoo xinnaate kilaasii koo qofaadhaa barattoonni 4,000 amma 5,000 koorsii kenneera. Waggaa garagaraa gara waggaa 7 olii. Mee ija ani isin barsiiseetiin barattoota koo biyya Oromiyaa jirtan keessumaa. Mee ija ani isin barsiiseetiin akkaataan itti niwusiin kun katabame ilaalame madaalaa. Niwusiin kun kaafaa of shanee fi wayyaanee fi Ijiptiin jalqabee kaafaa of shanee wayyaanee tippellee fi Ijiptiidhaan xumurame. Yetaa diinni isaanii diinni Nuubiyaa shaneettuun ABO ta'uu isaatii shanichitu dubbattanii maqaa ABO kenname ta'uu isaatii humna qabu jechaadha kaa jarri bookoo biliyoona ittiin doolaara biliyoona kenniteef Ijiptii jara kanaa. Maali sabbaa keessanii lixuree jarroo sin fixxeetti warra Nuubiyaa? Miidiyaa kana biraanchii sadaffaa iddoo tokkotti banaa akka Keeniyaatti yookiin waa tokkotti maaliif Ijiptii doolaara biliyoona meeqa shaneedhaa kennitee kaafaa'oodhaa kennitee achi booda PLF hojii wal taatee Itoophiyaa keessa maal gochuuf naan jettan amma duguuginsa siivil waarii jalqabuudhaaf elaayi jalqabuudhaaf isa jettanii mootummaa masinitti kenne waan ta'eef isinitti dubbachaa jira. Isini mootummaa gochuu kootu hin taane mootummaa isin kana nuu dabarsaa isinitti kennatuuf dhaamaa jira mootummaa Bilxiginnaatiin. Isin saroota. Jalqabuuf miti siivil waarii jalqabsiisuuf miti mootummaan keessa. Abiy Ahmed waggaa 12 itti fufeen bushaayedha. 12 jechuun 2 amma busheeraa ishee taanan waggaa 10 morma koo kutiyeedha. Kanammoo namichuma keetu baasee dubbate eenyuun leencoo baatiitu. Leencoo baatiisuma simbeetta sanatu baasee citiisan ammoo suma sabira oolu. Waggaa 10 mormi koo citu jedheera. Waggaa 10 booda garuu nan gadhiisaa fi ani aangoo biyya kana hamma gaafa sanaatti tokkummaa hin uumnaa. Itoophiyaan tokkoon taate hamma gaafa sanaatti warri Oromoo maaloo jettus kunis yeroo sanatti hundumtu daguugamtee warra akkas jettu kun kaan duutee kaan maal taatee wannoo taate waggaa 10 inni beekamaadha jedheera Abiy Ahmed. Kanaaf amma bishaan harreetu gajjallaadha bishaan dhuganii waraabessi immoo gararraadha jira. Gararraa dhaabateetu bishaan kana maanatti booressitaa jedheen harreedha. Laayi na nyaadhu malee bishaan olii yaa'u jetteen harreen. Waan ati barbaadde na nyaachuu miti. Dubbi maalii barbaada? Waraabessi harree nyaachuun kun beekamaadha. Aadaa waraabessaa fi aadaa
harree gidduutti kun waan amaleeffatame. Kanaafuu maali bishaan asii gadi asii ol yaa'aa gararraa dhaabatti kana afaan kan dubbii na barbaaddu kana manna na nyaattu malee dhugaan ishee kanadhaa dhugichis maali bishaan ol yaa'u. Al dubbii holola qindeessuu maali barbaachise? Ajjeesuu jalqabaa malee ammuma. Civil war barbaadan sana ammoo walitti naqaati ajjeesaa suuraa isinii maxxansinaa itti fufaa malee maaltu shaneen akka shanee kaafaa isheeti televishee Ijipti ishee maaltu hamma kana lakkoofsisuu isin gate. Callisaarma jalqabaa just begin it tomorrow morning. Qawwee qabduuni fixaa sabaaf sablammii sana fixaati shanee kaafaa otti maxxansaa waraqata piriinti godhaati bareecha baay'ee isaa piriinti godhaa akka waraqata biirootti risoorsii qabdu waan ta'eef achi booda ajjeesaati uummata sabaaf sablammii adda isaaniitti shanee kan jiru maxxansaa deema. Akka bara kan dargii maayinni waan qayyi shibbirii maalii suni isa keessatti ajjeesaniitu warra kaanii deemuudhani. Kanaaf du'ee kan jiru wayii. Kanaaf shaneen sunis sabada guguudhaaf karoora isaas hin qabu. Kaafaawwan sunis hin qabu, humna isaas hin qabani. Shaneen keessun yoo ABO ta'e jechuudha. Yoo ABO ta'e saana humnas hin qabani. Isatti jettu doolara biliyoona itti amma. Lakkoofsa sin beektanii doolara biliyoona jechuun bari akka inni hin jiru lakkoofsa hin jiru. Ijoollee qubee maatimaatiksii kutaa 4 yookiin kutaa 3 qayyabadhaa. Amma gaa. Maaltu si rakkise? Doolara biliyoona jettanii biliyoona. Waan jettan keessanitti biliyoona. Gaafa isaan biyya gashanii shaneedhaa, kaafaa'oodhaa, maaloodhaa jedhan kanaa maal abbaa isheetti biliyoona sana qabdanii isin akka mootummaatti misoomaa fi nuunooshin sabbaa isheetti shaneen biliyoona amma sana Ijiptirraa fuutee yeroo isheenitti siivil waarii nuti jalqabu. Propaganda. Let me teach you. Tokko. Propaganda yeroo hojjettanii afaan Oromoo dubbattu miti amma Oromoo irratti hin hojjetina. Maal isin fayyada? Maaliif Oromiyaa keessa jiraattu kaa inni tamma jechaa jirtu kun Oromoo maal jettam kaafaa oolshanee maaloo yeroo jettu Profeesar Mararaa sana isa hoogganu sana miti. Yookiin immoo Daawud Ibsaa isa dura taa'u sana miti. Isaan already maanguddoodha dullooman. Maaliif hin ilaaltan Oromoodhaan? Wantichi Oromoon maal jedhaa maal naan jedhaa maaliif hin jettan? Propaganda yeroo qopheessitan propaganda qoluma isaarraa sobni beekamu hin godhina. Yeroo qindeessitanis yoo dandeessan waan fakkeenyaaf utuun sin ta'e shanee sanaa fi kaafaa'oo sana keessaa baaseen inni walumaa galatti jireenya shanee keef jireenya kaafaa'oo kee Oromoon beeka kaachuma keessa oolti miti jarri waa ittiin baay'een ishee waa ittiin taaksii yaabbattu illee dhabdee hojiin harkaa burtu jaayee wannoo dhumtuu ishee jira miti. Miti. Isaan kanatti doolara biliyoona fe'uurraa utuun si ta'e waan isaan hin dandeenye fe'uurraa shaneen kee kaafaa'oon kee doolara biliyoona dhiisiitii miliyoona iyyuu argitee hin beektu. Qarshii Itoophiyaa miliyoona iyyuu argitee hin beektu shaneen kees kaafaa'een kee. Isatti doolara biliyoona akka ittiin propaganda akka ittiin hojjetamu. Utuun si ta'e isa Ijipti sana nan fakkeessa maaliif naatanii jirtu waan ta'eef waan Ijiptitti jirtu. Anyway, guutummaatti hololli isaa sodaa keessan agarsiisa jechuun dubbiin nuudhumatteetti iyyaaruma goondaan iyyuu uttuma nama ciniintutti miti namatti ishee sanarra akka jirtan naa gala waan abdii kutannaas fakkaata hololla akkasii. Yeroo holola akkasii qindeessan Ijipti akkas gootee Sudaan akkas gootee hojjettanii uummanni xinnoo isinii dhagaa. Warri isin hamattan sunillee isinii wajjin dhaabata. Maaliif dhimma biyyaati kaa. Kaafaa'oo keessa ta'u, ABO keessa ta'u akka biyyi badu barbaada? No. Biyyi yoo bade maal busha boru? Biyyi yoo jiraate bushina miti. Sabni yoo jiraate boru bushina miti. Sabni erga dhume maal bushita? Horii bushita moo muka bushita?
Kanaafi ajandaan isaanii dhuguma siivil waarii ajajanii namaaf nama wal ficcisiisanii biyya sana bakka wannoo gochuudha yoo ta'e Siiriyaa gochuudha yoo ta'e nuti utuusi warri Nuubiyaa hin balaaleffatiin asii ODM bakka kaabuseetu yaa jara keenyaa warra ABO fi warra KFO kanarraa abdii kutadhaa dhuguuggaa sanyii gochaa jiru hin jedha silaanatu. Maaliif maatti homaa koomitika isaan sinsadanuwan jaarmiyaadha. Waan isaan ittiin kwaalitii isaan ittiin adda baanii akka keenya fuufanii hin sobanii akka keessoba akkasii wayyaaneen doolaara biliyoona bilxiginnaan doolaara biliyoona fudhatteetti kan jedhu ibsa KFO keessaa miidiyaa ABO keessaas maaloo KFO keessaas hin agarreera. Yoo soban utuma propagaandaa oofanii akkasiin oofan isaan maaliif xiqqoo namoota baratan qabu waan ta'eefi jechuun nama baratan qabu ka namni baratee namni sammuu qabu namni yaadu yeroo baay'ee iddoo keessan hin dhufu. Kanaaf ammatu utuu nama barateedha ta'e niyoosiin akkasiin qophaa'u. Tun nama barateetu Nuubiyaa keessa jira ta'e. Isa dhugaatii baay'isawee suma dhugaa kun siniin jedhaa online kilaasiin sinii kenna. Tokkittiin sinii kenna koorsii tokkittii maallaqa sinirraan fudhuu salphaadhaa torbanitti sa'aatii tokko kennuu danda'a ji'a afuritti nan fixaa just introduction to journalism kan jedhu qofa intro isa wannoo miti ishee seensa ishee qofa koorsii kireeditaa horii sadiin nan kenna kun dhugaadhuma koosaa isa of jajuus miti kun waan man danda'uuf kennuusaas waan danda'uuf isiniin kenna baradhaa hin ololiinaa hin fayyadu amma kun maaliifi amma kana booda immoo tokkoffaayi ani soba keessan takka bira hin darbu kanaaf hin dadhabamaa isin hin fayyadu nan saaxila yeroo yerootti nan saaxila waan ta'eef hin darbu barreeffama waan kijibaa waan isin wannoo jettan maaliif warri hubatu hin hubata warri hubatu beeka garuu namoota nama akaakuu adda addaa qabnati sadarkaa adda addaa keessa jira uummanni keenya kan barate jira kan giddu galeessi jira kan dafee waa hubatu jira kan bulee hubatu jira amma odeeffannoon propagaandaa sanyii ammas har'a gadhiiftan kana warra akkamiinuu jalaa miidhuu danda'a namoota xiqqoo miidiyaa irraa fagoo jiran namoota propagaandaa isin kalaqaa ooltan kana namoota hin argine isaan akkasiinuu jalaa miidhuu waan danda'uuf damnee jala buuneetu hiikatti laanneetu uummata keenya ooshina. Baay'ee nama ajaa'iba. Ittiin deebi'inaa jechuun maafanii gadheedha waan akkasii kanaanis seenaa keessanis torgodhee naquuni seenaa keessaniifis miidiyaa keessaniifis gadheedha. Yeruma jalqabaa akkitti miidiyaaleen biyya alaa hojjetan googilii godhaas baradhaa. Fakkeenyaaf akka gootanii waa'ee miidiyaa barachuudhaaf dirqama kolleejjii galuun qabdani, yuunivarsiitii seenuun qabdani. Akka gootanii miidiyaan siyaasaa gurguddoon jiru biyya alaarra. Fakkeenyaaf warri akka Aljaziraa dantaa wayii qabu. Gara warra biyya Arabaa kanarraa. Dantaa warra Arabaa sana eeguuf. Warri CNN jedhamtu warri Ameerikaa kun immoo dantaa warra Ameerikaa kanaa eegdi. Achi keessa warri wannicha doomneet godhanii jiranis warra isaas irratti dubbadhu miidiyaa kanarratti. Kamis ta'u kam gaafa walirratti duulan baay'ee maal godhu baay'ee istiraatejistoota ragaa wayii piik godhanii ragattii sanarratti interpreteeshinii kennu malee oduu nama nu qaqqabdee akkas godhee doolaara biliyoona meeqaa Ijiptirraa fuudhe akkasitti holola miti kun hin fayyadu. Kanaaf daawwattoota tokko ittiin hin qoramiina waan akkasii yeroo argitan barumsa akkasiniif ta'u hunda deemee akka kana isinii ibsuun nan barbaachisu. Yeroo baay'ee barreeffamni haafi akkasii kun yeroo inni bahu mana mootummaa keessaa mootummaatu hojicha hojjechuu barbaade akka itti hiikkadhaa. Amma fakkeenyaaf dagoggaa sanyii kana ajjeechaa kana already ji'a darbeedha kan aggaamame jeneraalonni kan isaan iddoo qabsiifaman. Namoonni xis jedhanii waa kaafnaan ajjeesaa kan jedhamu kennameera. Kanaaf gaafa dhaqanii tarkaanfii sana jalqabuuf jedhu gaafa ajjeesuu jalqaban maal godhu shaneeni maaloo gootee iddoo akkasiitti baardaaritti yeroo tokko miidiyaa biyya alaa kana tokkotu kan warra Habashaatu Oneeg babaardaar katamaa iheen adarragee. Hanuma Oromiyaa hin finneen Oneeg.
hin maqaanuma san nama naasisa ta'een beeku baaddaar keessa lixee babaaddaar katamaa heen ba'oona gemmimarruu minaamne afaan qabadheen ta'a. Waan akkasii jiraa isiniin jechuudha. Kanaaf mootummaan tarii waa barbaadeera. Tarkaanfitti ce'uu barbaadaniiru. Uummata daguuguutti gadi taa'uu barbaadaniiru. Sun immoo dhuguma bilisummaa fi falmannaa uummata Oromoo duuba deebisa waan deebisuuti. Dhiibee dhufe. Utuun si ta'e kana hin yaalu obbo Abiy Ahmed maal aangocharras hin turtu kana mannaa karaa nagaa waan uummanni barbaadu. Ce'umsa barbaaddee maaloo barbaaddettanii sodaa sana ibsitan miti. Meetu mootummaa ce'umsaa sanan uumatuun si ta'e. Sigaa waggaa 2 bulchite miti. Ergasii booda maaltu beeka mootummaa ce'umsaa gaafa wannoo jedhanis Abiy Ahmed kun nu deemsisuu danda'a ni deebi'anii sitti deebisuu danda'u ka amma namoota fichisiisuudhaaf qophooftu jaalala aangoof jettee maal ta'a mootummaa ce'umsaa sana iyyuu gootee aktiivistoota bokkisan kanas walumatti haammattanii warra hayyoota biyya alaa kanaa namoota ciccimoo policy makersoota warra educated ta'an kanas waamtanii paarlaamaa keessanitti gatteessanii ji'a tokko tu mari'attanii waan biyya sanaa Habashaas waamtanii Sidaama sabab sablammii keessaa mataa warra ta'an bakka bu'ummaa isaa immoo akka baay'ina biyyichaatti saba Oromoo keessaa akkuma isa deserve godhutti walga'ii intensive ta'e ji'a tokko utuu geggeeffattanii hin fudhattu miti kan koo amma isiin dhaga'amu miti utuun Abiy Ahmed ta'e. Okay, biyyichi maal barbaade? Mootummaa ce'umsaatii transitional government barbaadanii sabaaf sablammii meeqa qabna biyya kana keessaa riisarchii gabaabaa isaan dafee hojjechiisa nama. Ofii silaa kan riisarchii maal hojjetaa miti inni riisarchii hatee hojjeta. PhD kee utuu dubbattuun harka ga'e miidiyaa koo borii keessatti maybe kaataa waa'ee PhD keessanii irraa dubbadha. Kottaa Affaar keessaa nama amma kana Affaar keessaa namni 5 Oromiyaa keessaa nama 50 Amaara keessaa nama 34 Maaloo keessaa akkas godheeni nama 1,000 walitti qabeetan nama educated highly educated ta'an walga'ii duutaasaan isamee fincaan qofaaf irraa ba'an nyaata qopheessisee iddoo sarrafan qopheessisee nu Abiy Ahmed amma kumoota miliyoonota amma ajjeesuudhaaf qophaa'aa jirtu meeshaa qiqqixeeffattee hayyoota kana walitti waameetan okay biyyi kun akka diigamu barbaaddu moo akka ijaaramu. I'm sure namatti waamtu keessa haa diigamu kan jiru jiru. Akkamitti ijaarraa malee. Teknikiidha jechuudha. Isa booda namoota bulchan transitional government sana hojjettaniitu Itoophiyaa harma sana itti fufsiistaniitu Oromiyaa steetiin sunu haafu. Inni waggaa 50 ittiin faarsaas geenye Oromiyaa gudditti jennee inni haafu Itoophiyaa mayyuu haa ta'u. Itoophiyaa masana iyyuu itti fufsiisuudhaaf maaltu ta'uu qaba? Sabiif sablammii maal barbaadu? Oromiyaan maal barbaada? Amaarri maal barbaada? Sidaamni maal barbaada? Tigraay maal barbaaddi? Tigraay warra balaaleffattan kanas waamtanii akkas gootanii utuu goote Abiy Ahmed maaltu beeka? Tokko warrumti waamanuu appreciate gochuurraan kan ka'e sumaan itti deebisu. Achi booda'u koskosoota kee ati of jalanatte bushaata kana si jalaa deemanii namoonni hayyoonni sun iddoo hojii qabatu. Achi booda maal ta'a? Lubbuun tokkitti utuu hin badiin hundumtuu bakka bu'aasaa biyya sana keessatti ilaallataa biyyi sun deemuu danda'a. Isa booda waggaa 4-5 ta'uuf filannoon isin jettan 5 gahu darbu waggaa tokko iyyuu darbee waggaa 5 gahu. Isa booda filannoo highly competitive kan ta'an jaarmiyaan as ba'anii akka biyya Ameerikaa kana Democratic Republic jedhanii jaarmiyaan 2 guddaan isaa Itoophiyaa keessaa ba'ee ideoloojii irratti adda ba'ee hiriiree ergasii booda jabaa isaatu ka'ee wal dorgomee nama cimaatu mootummaa fudhata waggaa 5 booda. Isan godha malee saroota ati Nuubiyaa Cilbiyaa jettee gad afuufsistu kuni hin fayyadu. Duguuggaa sanyii isin itti deemaa jirtan kunis homaa tokko hin fayyadu. Even inumaayyuu kufaatii keessa fisiisa. Uummanni waa barbaadu itti daguugama malee waan barbaadu sana inuma argata. Daguugamee tachirraa si geggeessaa yookiin immoo du'a kee du'a saree godha.
eenyu namichi inni maasheen magaalaa kana keessa jirtu hantuunni maal hortuu jedhu dhaqaniitu tuubboo keessatti ajjeesanii as baasanii. Ay Afrika, way aangoo Afrika. Aalsii godhata. ብጥብጥ የሽግግር መንግስት አልለውም የብጥብጥ ምናምን ጀሪያ ብየንገድ የምኑ ነው ብጥብጡ ቱ ሽግግር ይታይ ማልት ብጥብጥ ይታ ኡመን ሽግግረቹን እኮ ጨውምሳ ከነ ከሰት ኢቭን ነጋደዩ መሌ ማኒ ኦሮሞን ጨውምሳ ሰናፍ መሬዳፍ ነመ ዲበቶኮ ዮኪ ሸንተመ ኤርጌ አከስ በከቡ አጋፈ አርገው tole waan isaan jedhanii warri dhaqan wal gahii maal jedhanii jedhee riphee ta'a malee baxabbaxuun no inni bosonaas sodaachisu kunis sila nagaadhaan galaa hundumtuu nagaa ta'a ture ammoo aangoo jaallattu isammoo warri Nuubiyaa keessanii hololan kana dagugga sanyii minaamni jalqabaa waaqayyo sina gargaaru nagaatti